yookaanuu sirreessaa yookaan of sirreessaa lammiiwwan keenya warra amantii islaamummaatiin ala jiraniif sagantaa qophaa'eera kutaa sadaffaa bira geennee jirra. Bismillahi irrahmaani irrahiim alhamdulillah salaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam amma ba'd. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa kanaa kan taatan hawaasa kiyya kan muslimaa akkasumas jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa kanaa kan taatan lammiiwwan kiyya warra amantii islaamummaatiin ala jirtan ashama harka fuunee isiniin jira. Barumsa keenya itti fufaa ta'e waaqni tokkollee sadihillee yaadni jedhu dubbiin jedhu dogongora ifa galaa ta'uu kallattii ittiin hubannoo gahaa ittiin argattanidha. Namoonni tokko tokko waaqni kan abbaa, kan ilmaa, kan hafuura qulqulluu fi sadiillee ofii tokkollee jedhanii yaadan san yoo yaanni akka isaan jedhan ka ta'u taate gaafii armaan gadii boqonnaa kana irra dhaabbadha. Mee akkamitti haa hubannu nuuf sirreessa yookaan of sirreessa. Hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 33 jala kan jiru waliin ilaalla guyyaa har'aa. Inni gara mirga Waaqayyoo abbaatti ol fudhatamee hafuura qulqulluu isa abdachiifamee ture abbaa biraa fuudhee ergee kan isin amma argitanii fi dhageessan kun isa jedha. Hubadha. Yesuus gara mirga Waaqaatti ol fuudhame, mirga Waaqaatti ol fuudhame jedhamu takka. Lammaffaa Yesuus hafuura qulqulluu gara lafaatti erge jedhamu lama. Qabxii lamaan kana irra dhaabbanne gaafii deebii itti dhabne. Lammiiwwan keenya warra waaqni tokkollee sadihillee jedhanii yaadaniif dubbataniif gaafii dhiyaatudha. Gaafii tokkoffaa Yesuus eenyutu gara mirga Waaqaatti ol fuudhe? Inni Waaqa jettanii? Yesuusii aangoo waaqummaa kennitanii? Gara mirga Waaqayyootti ol fuudhame jechuun maa barbaachise? Yoo inni Waaqa ka ta'u taate ol bahe jedhama malee gara mirga Waaqaatti ol fuudhameen eessaa dhufee? Eenyutu ol fuudhe? Ka ol fuudhu sun maali? Inni ol fuudhamu kun maali? Deebii fida. Gaafii lammaffaa hafuurri qulqulluun tokko Waaqa sadihiiti jedhama yaada. Yoo dhugaa akkasiin jettan ka ta'u taate akkamitti Yesuus ergaa ta'ee hafuurri qulqulluun ammoo ergamaa ta'ee? Maal jedhe amma boqonnaa kana keessatti? Eegana hafuura qulqulluu isa abdachiifamee ture abbaa biraa fuudhee erge. Eenyutu erge? Yesuus. Ka ergame hoo hafuura qulqulluu ufii jarri lachuuyyuu Waaqa. Yesuus Waaqatu foon uffatee dhufee jettan. Amma ammoo akkamitti hafuurri qulqulluun aangoo waaqummaa kennitaniif ergamaa ta'ee? Yesuusiin ofiifuu ergamaa innillee deebi'ee ergaa ta'ee? Hafuurri qulqulluun akkasii yaaddanitti aangoo waaqummaa qabu ammoo ergamaa ta'ee? Akkamiin Yesuus ergaa ta'eeti? Hafuurri qulqulluun ammoo ergamaa ta'e. Meenuu ibsaa yookaanuu sirreessaa yookaan of sirreessaa lammiiwwan kiyya. Gaafiin sadaffaan waaqni sadiin inni tokkollee jedhamu kun haala kamiin waaqni maqaa malee waaqummaan garaagarummaa yeroo garagaraatti lammiiwwan keenya warri amantii islaamummaatiin ala jiran waaqa abbaati jenne malee, waaqa ilmaati jenne malee, waaqa hafuura qulqulluuti jenne malee haala sadiitti ibsama malee sadiinuu tokko jettanii yeroo garagaraa haasoftanii Yesuus mirga Waaqaa taa'ee jedhamee yoo ka yaadamu taate egaa Yesuus mirga Waaqaati jedhame aangoo waaqummaa isaa kenname kadagalee isaa jirullee olumosti isuma walqixa maal godhuu deemaa rare? Innillee waaqni bitaan taa'e tokko bitaan taa'e takka tokko mirgaan taa'e lama. Ka bitaan taa'eef ka mirgaan taa'e akkamitti tokko ta'e wal bira taa'ani? Tokkotu wal bira taa'a bitaa mirga taa'a. Eega kun mirga jedhame kun bitaan dirqama ka. Maaliif ennaa Yesuus yoo mirga kennitani kaafee bita jechuun isaa waan hin oolle. Kun bitaan taa'ee kun mirgaan taa'ee lachuu wal qixxooftee ofii waaqa tokko taate. Gaafii afuraffaa Yesuusiin lafa irra turee yoo ol bahee mirga waaqaa taa'e ka jettanii yaaddan taate. Hafuurri qulqulluun gama lafaatti Yesuusiin ergame yoo ka jettanii dhugoomsitan taate. Yesuus duraaniin lafarra ture
eeganaa gara waaqaatti ol fudhatame mirga waaqaa taa'ee jettan. Lameen waaqa keessa jiraniif tokkoon lafa irratti ergame. Tokkummaan waaqa sadeenii isin baantan isiitam. Tokko qara lafarra ture Yesuus. Gara waaqaatti ol fudhatame mirga waaqaa taa'e. Waaqni gama bitaatiin taa'e. Lamaan wal bira taa'anii tokko ammoo ergame gama lamaa gad dhufe hafuurri qulqulluun ka lafatti gad ergame kanama wajjiin eeganaa yeroo kamuu jiraata jedhame. Inni gara waaqaa ol fudhatame ka mirga waaqaa taa'e. Waaqni mirga isaa ta'an ka gara bitaatiin jiru sun sadiin isaanii kun haala kamiin tokko ta'an ufi amma qaamaan garagara jiranii yaadaan tokko jechoo barbaaddanii laata meenuu ibsa. Gaafii shanaffaa ibsa xumuraa mata duree kanarratti. Waaqni cubbuu keennaaf jecha foon uffate jedhanii yaada warri lammiiwwan keenya amantii islaamummaatiin ala jiru. Hayyee mee akkasii yaaddan sanirra dhaabannee gaafii isin haa gaafannu. Yesuus deebi'ee gama waaqaatti ol ba'e. Hafuurri qulqulluun ammoo maal hojjetuu dhufe? Yesuus maaliif dhufe? Kalijlijee ta walijjee eegana ammallee ilma kiyya keessaa dhaladhee ilma namaa kanaa dilii irraa akkas jettanii namatti himaa turtanii. Hafuurri qulqulluun Yesuus erge kuni maal dalaguu dhufe? Maal hojii dhufe? Eenyu? Eegana ammallee hafuurri qulqulluun taakka. Hanga yoomii lafa kana irra jiraatallee hafuurri qulqulluun dhufe jettanii hanga yoomii as jiraata? Yoo inni kadachii kanarra yeroo dheeraaf ka jiraatu taate kun dachii irra jiraata, kun samii keessa jiraata, kun mirga jiraata, kun bitaa jiraata. Waaqni tokkollee sadiin akkamitti taati? Gaafii sadaffaa yeroo lafa kana irra jiraatu keessatti haala kamiin waaqa lamaan waaqa keessa jiraniin eegana ammallee tokko ta'an? Yaadaan immoo qaamaan akka hin jenne kun lafa jira, kun gara waaqaa ol ba'e, kun gara mirgaa jira, kun gara bitaa jira. Akkamitti tokko ta'an? Gaafii asuma jalatti gaafii afuraffaa. Hafuurri qulqulluun lafa irra jiru kun yoom akka Yesuusiititti aangoof beekumtiin isaa kennama laata? Yesuusii beekumtii hedduutu kenname. Yesuus fayyisaadha jettan malee hafuurri qulqulluun fayyisa isinii jettan hin dhageenye. Maa egaa sadiin waaqa tokko ta'an akkuma Yesuus fayyisa jettan san hafuurri qulqulluun fayyisa maan jenne? Akkuma Yesuus goofta jettan san hafuurri qulqulluun goofta maan jenne? Akkuma Yesuus cubbuu kennaaf gad dhufe jettan san hafuurri qulqulluun cubbuu kennaaf gad dhufe maan jenne? Mirgi Yesuusii kenname hafuura qulqulluu irraa maa mulqame? Mee gaafii kana nuu deebisa. Yookaan uf sirreessaa yookaan nuuf sirreessaa. Jallataa hunda Rabbiin haa qajeelchu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.